Haadha koffalee sarpiraayizii haadha isiitiif goote rabbiin isii irraa jaalatu meeshaa tokkoof lamaa miti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu amantii kan osoo waliin qoodee meeshaalee kana hanga danda'een gatii akkuma asirratti argitan kanatti isin ibsuuf deemaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Tokkoffaa irratti akkuma sitti argitanii agarsiisu sufraadha. Sufraa lama qabdi. Sufraan cabxii waliin dalagame waan bootaan naangeennee fi amma meeshaa keessatti isin agarsiise addatti ammoo cabxii firaashaa isin agarsiisa. Kunooti kunoo haala argitan kana kun sufraa rakabooti baay'ee guddaadha. Kun ammoo kan nyaataatiiti sallama ta'a jechuudha. Aslaala haga inni guddatu argitanii walitti yoo cabsineeyyuu kan nyaataa kun ija keessan ilaala. Kabunaa lama ta'e jechuudha. Hin caala kabunaa lamaayyuu argitanii kabunaa lamaayyuu xiqqoo waan caalu qabaa jechuudha walitti cabe. Kanaaf sufraan kunniin gugurdaan qarshii 3,300 isin jedha. Itti aansuun kan isin qabdu meeshaa maan kafannooti. Maan kafannoo jala diiguun barbaanne isa kana kuno akkuma sitti argitan kana qarshii 2,700 akkuma duraati. Itti aansuun meeshaa akkuma sitti argitan jookii ID fi burcuqqoo ID qabdi. Kuno jookiin ID qarshii 800 baay'ee guddaadha. Hedduu guddaadha. Jookiin hedduutu jira. Jookiin burcuqqoo hin qabne diizaayinii hedduun jira. Kakumaaf wayii jira. Kakumaa jira isinii galee akka warqaammaa jira. Kun ammoo jookii ID jennaani yookiin ammoo noormaala jookiidha. Qarshii 800 hedduu bareedaa isiniin jedha. Litirillee guddaadha. Hunda isaa kaartoonii keessaa diinee jirra. Itti aansuun burcuqqoo ID qabdi. Burcuqqoo ID darsana tokko qabdi. Akkuma sitti argitan kana kunuuti dakkitti baasee isin agarsiisuu danda'a. Kunoo argitanii burcuqqoo ID qarshii 1,200. Itti aansuun maktafaa qabdi. Maktafaa mukaa guddaa qabdi. Kunoo akkuma sitti argitan kana guddaadha. Qarshii 450 garuu 400 kanam hedduu walirra bitee 400 naa kennanii 400 qabee fi rakabooti guddaadha. Kunoo rakabooti guddaa fi xiqqaaleen garaagarummaan isaa maal ka jedhu har'a qabadhee wal biratti isinii dhufee jira. Isiniin jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kunoo rakabootiin guddaan fi xiqqaan hagana garaagarummaa qaba. Asumaan isinii xumuree tura. Kunoo rakabootiin guddaan kallattii hundaanuyyuu jechuudha. Wanni as keessa jiru kana gubbarraallee gallaala akkanuma bareeda argitanii isinii irratti hin daraddarre xiqqichi ammootu kunoo akkana jira. Garaagarummaa qaba. Kun xiqqoo pilaastikii akkuma ammootu hedduu oriijinaalummaa akkasuma immoo kan mandaja akka midijaallee kunoo garagara jechuun kun burcuqqoodha. Meeshaan isaallee xiqqoo jabaadha. Almuuniyeemiin isaa kun ammootu waan quunca'u jechuudha. Kunoo hanqooncisuu barbaaduutti laxxafanii akkasuma ammootu kan hidhaanaallee kunoo akkuma sitti argitan garagara jechuudha. Waan qarshiin isaa haguma san jechuudha. Ila kun akkana argitanii hin deebi'a. Waan baay'ee laafadha. Kun ammoo haguma sanii akka sibiilaati isiniin jedha. Baay'ee kunis jabaa jechuuf hiyyaa miti. Akkasuma immoo kan irra kaatanillee kuni kan jabana kan guddaati. Kun ammoo kunoo ka xiqqaati. Argitanii kanaaf qarshiin isaa garagara garuu rakabootiin bareedaa isiniin jedha. Marti isaatu dhugaa dubbachuuf ammoo inni ka ta'u kama kunis kama ibidda kama kasalaati. Kama ixaanaa ta'a jechuudha guddammaan kunoo akkasii meeshaa isaati. Qarshiin inni ittiin bitame guddichi qarshii 5,000 xiqqichi ammootu qarshii 2,200 garaagarummaan isaa 2,000 jechuudha. Garuu bareeda isallee sarpiraayizii namaa yoo bittan haala kanaan. Itti aansuun ammoo meeshaan isin qabdu itti aansuun mootii doolaarii qabdi. Doolaarii tan ani wanni jaaladhuuf tokkoffaa irratti diizaayinii bareedduu, lammaffaa irratti jabduudha. Baay'ee reeffan sanniini miti. Sadaffaa irratti ammootu yabbuudha jechuudha. Ilaala. Isin argitan kanaan yabbuudha jechuudha. Jabduudha waan taateef isii filadhaa yeroo hundaayyuu. Qarshiin isin ittiin bitamtee gabaabamatti qarshii 3,500 darzanni tokko jechuudha. Argitanii kaartooniin lama 3,500. Sun meeshaan isin qabdu distii silvariidha. Silvarii jedhama inni kuni. Distiin tun Itaaliillee ni jirti. Itaaliin jechuudha. Kunoo silvar argitanii Itaaliillee ni jirti. Itaaliillee ni jirti. Birrii wal caalaa kunoo distii 5 haaluma isin argitan guddaa itti aanu ka itti aanu ka itti aanu ka itti aanu takka 2 3 4 5 qarshiin isii walumaa galatti isiillee ni qarshii 3,950 isiniin jedha. Itti dhiqatanii kunoo bareedaa kana hedduu jaaladhe. Wanna bakka jechuun asiin saamunaa kaatanii ni beeytanii birrii 300. Itti aansuun meeshaan ani qabu darzana tokko kun
hedduu bareeda guddaallee yabbuullee argitanii birrii 2000. Itti aansuun saanii kukkisii yookiin qorsoo waan tokko firee 6 bitee fi birrii 600 garuu 400 illee ni jirti isiin tun yabbuudha ammallee ammoo diizaayinii isii argitanii hedduu bareeddi namatti tolti isiniin jedha. Leetintii maandajaa qabdi meeshaan lamaan biraan jiru maandajaalleen gara biraa jira. Maandajaa birrii 700 qabdi. Masoobii daabboo qabdi. Masoobii daabboo ammoo naaf hin dhufne ajajee jechuudha. Itti aansuun masoobii buddeenaa qabdi kunoo akkuma asitti argitan kana luka qabdi akka duraa san jechuu akka gannaa amma dhufuu ga'e baay'ee bareedduun hin argamtu haa taatu alhamdulillah argattee jirti. Qarshii 3,300 isiniin jedha. Masoobii daabboollee ni qabdi meeshaa hedduu qabdi. Masoobii daabboo gatii isii baasee jechuu waraqaa ittiin bite waliin jiru isinii himuu danda'a. Kunoo asirratti hin barroofne isaanii fi isiniin jedha. Jookii warqaammaa qabdi kunoo asuma jira jookii warqaammaa jookii wajjin kunoo haala amma isin argitan burcuqqoo waancaadha hedduu bareedaadha jechuu yaasuun barbaadu qarshiin 2,600 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun tirii qabdi obboleettiin teenna tirii 4 qabdi tirii 4 kana keessa tiriin kun seerii jedhama. Tirii kana baay'ee jaaladha baay'ee kabajaa ture inni guddaan kun addatti qarshii 1,000 wayi. Waliigala sadiin kun qarshii 2,600 baay'ee furdaadha. Adda bahee gurguramu adda yoo gurgurame immoo baay'ee xiqqoo ni waddada. Kanaaf baay'ee guddaadha. Gabaabumatti inni kun haga nama 10 nyaachisa. 7-8 nyaachisa. Inni kun haga nama 5 nyaachisa. Inni kun namallee nam 3 illee ni nyaachisa. Itti aansuun ammoo tirii nama baay'ee bira baratame. Tirii kana ni beektanii guddichi inni guddaan kana qarshii 500 bitee isiniin jedha. Inni kun guddaadha. Garuu ammoo haphiidha. Isinii galee haphii hedduu haphiidha. Kun lakkoofsa qaba hundi isaa 392 isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa meeshaan itti aanu meeshaan isiin qabdu makarajii liitira 2ti. Kun litirallee amanuu yoo barbaadan asilaala kaartoonii keessaa yaase baay'ee guddaadha bareedaadha isiniin jedha. Qarshii 1,300 innis waan dabaleen qabu isiniin jedha. Itti aansuun saanii giloobaaliidha. Saaniin giloobaaliin akkuma baratame isa guddicha sanii kunoo fireeshanii namootiin barbaadan kontirool keessa kaa'uuf qophii adda addaa keessummaa yoo qabaattanii fi qophii iidaa hanga barbaadanii xiqqaa guddaa sadarkaa isaati akka baay'ee waan oddaliin qabu qarshii 6,200 isiniin jedha giloobaaliin. Itti aansuun maankaa fi shokkadha kun hundi isaas jira. Meeshaa keessa deemu baay'ee narraa fagaate kun as ilaala jajjabinna isaallee naa laaltanii barbaada kun argitanii hundi isaatu ani walirratti fuudhaaf ni galee maaliif akkana xiqqoo gatii laafee jettan walirratti nam hedduu fuudhaa isiniin jedha. Maankaa kanneen kunniin akkanumatti kunis darzana tokko kunis darzana tokko kunis darzana tokko kun 12 kun 12 24 kunis 12 224 30 meeqa jechuudha. Gaxaan 36 gabaabumatti birrii 1,000. Itti aansuun ammoo iyyuu meeshaan isiin qabdu akkuma sitti argitan kana carqii firaashaa jechuudha. Maashaallah tabarakallah hedduu bareedaa ta'ee kalarii bakka jechuun kalarii gara uudii namni garii amma maal si'ameen kan idii soofuu godhanii jedhame kalariin kuni kalarii diimaa dhiigataa akkas si'a namni hedduu baay'ee bareedaadha. Kalariin kunillee keelloo gaamiga yookiin ammoo kunis uudii gaamiga hedduu kan namatti toludha. Gabaabumatti jechuudha wanni isin naa hubachuu qabdanii obboleettiin tiyyeessuun maashaallah tabarakallah maatii isiitiif jechuudha. Kan akkanaa kana 5 kan carqii firaashaa kun hojii keessanii nas ilaalaa. Isa kana kanumatti kan carqii firaashaa haqasii 5 tiraasii wajjin jechuudha. Akkanuma 3 haala amma isin argitan bareedu kana carqii tiraasii 15 akkanuma jechuudha. Amma ana bakka tunaa hanqalee isinii gale akkuma riif isinii hime sufura lamaa waliin sufura nyaataa kunuun gahu kun minxaafii baay'ee guddaadha cabseeti kunuun minxaafiin kun akkuma namni marti bitatu qarshii 9,500 isiniin jedha. Dheerinnaa fi guddina isaa isinitti agarsiisaa kaasee carqii kana jalqaba irratti wanni isin naa hubachuu qabdanii carqii firaashaa 5 yeroo hedduu hadhiif isiniin tahin firaashaa fi carqii firaashaa walirra seetan. Carqii firaashaa 5 akkasuma immoo carqii firaasii 15 fi sufraa carqii firaasii kun carqii firaasii 15 jechuudha. Isa kana bareedu kana diizaayinii kana carqiin firaashaallee isboonjii of keessaa qaba.
garaagarummaan carqii jechuudha. Ispoonjii of keessaa qabuu fi ispoonjii hin qabne maallaqaanis miidhaginaanillee akkasuma immoo yeroo afan haala kanaan wattaramee bareeduu fi kan ispoonjiitu caala garaagara kun ispoonjii of keessaa qaba. Carqiin tiraas illee ispoonjii of keessaa qaba. Akkas jennaan firaasha kanatu iyyuu ispoonjii jechuu kiyyaa miti. Carqii isaattuu carqiin kun jechuu amma kun fakkeenyaaf carqii isaati. Isa kana keessa ispoonjiin galee booda sanii firaasha kana godhama. Firaasha immoo ekstiraa boondiidha. Firaashni kun badee jira. Mee gatii isaa isinitti hima. Tokkoffaa irratti carqii firaasha 5, tiraas carqii 15. Isinii galaa jira miti 15 moo 15 akkasuma fakkaate. Itti aansu namoota iyyuu 12 miti firaasha 5 godhama. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota biyya carqii firaasha 5, tiraas carqii 15. Sufraa nyaataa guddaa kana adda isaatiitu iyyuu isinitti himee jira. Ka dalagsiise qarshii 3,300 kun kara kabootii fi adda isaatiitti kunniin walumatti walirratti jechuudha. Qarshii 21,300 isiniin jira. Minxaafii kaasee isin agarsiisa. Minxaafii hin cabsee 9,500 ija keessaniin argitanii kunuu hin cabsee argitanii maal isinitti himuu danda'a. Soba akka hin jenne kun ija keessanii ilaala. Bakki fiduudhaan guddina irraa jechuudha. Bakki ani meeshaa kana fi itti waraabe isa hin fuudhu qubatii 4 jechuun baay'ee guddaa. Bakki ani meeshaa itti waraabe kun meetira 2 isiniin jedha kunuu argitanii. Kanaaf itti aansuun immoo tiraasii bite isin agarsiisa. Tiraasii isii kana kunuuti birri 350 gabarratti takkittiin isii birri 300 isii guddoodha. Xiqqoollee ni jirti jechuudha. Isii guddoodha. Itti aansuun immoo tuyyoo firaasha. Firaashni kun baay'ee na cinqaa jira jechuudha. Dhabee hedduu namoonni amma iskiriinshoot gootan diriimii kana jechuu sadarkaa qaba. Dream jedha super brandidha. Wanni isin sirriin hubachuu qabdan kun super brand dreamidha. Baay'ee dhabamee jira. Hedduu ka isii kan ramadaana keessa biteedha. Kun badee jira. Isa hin hawwina. Kun dhabee jira. Kuuwwan irra yoo ta'an wanda isa jaaladhe irra taanii ol kaan hin dhomboqa. Firaashni isii kana 5 jechuudha. Waa'ee firaasha irratti namootiin firaasha ajajattanii bitataa jirtanii fakkeenyaaf misraa takka sa'aada 2 jara 2 qofa diriimii kana argisanii galee inni dhabamee jira. Warri firaasha bitachuu edda diriimiin guyyoo dhabamee chaansii isin qabda itiyoo bitachuudha. Itiyoo jechuun kalariin isaa kan akkanaati. Isinii galee kalariin isaa kan akkanaati. Ispoonjii orijinaala. Kalariin carqii isaa kan akkanaati. Diriimiin kun kalara hedduu jira. Diimaan jira. Samaawi yookiin ammoo cuquliisni jira. Daalachi jira. Barruun jira. Kalara hedduudha jechuudha carqiin isaa. Walumaa galattuuyyuu namni diriimii kana dhabdan filannoo isin qabdan itiyoodha. Itiyoon ammoo tuyyuu kwaalitiin yookiin qulqullinni isaa haga akka firaashadhaan gaawwan irraa bareeda. Gatiin isaa ammoo kana caala dabala. Firaashni tokkoon kun jechuudha sadarkaa qaba waan ta'eef hin dhabame yoo argan carraa keessanii itti aansuun kontirool biffee qabdi. Kontirool biffee meetira 20 isa baay'ee bareedaa ta'e sarpiraayizaadha fi meeshaa kana lafa kaayitiin keessaa kaatan jettee sarpiraayiz goote qarshii ittiin bitame 27 isa kana isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha isin kabaja. Subscribe, like, share gochuun